Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota miseensota nagaa kabachiistota magaalatti reebuun shakkaman to'atee qorataa akka jiru ibsee jira. Hagayyoonaa namoonni 9 to'annoo jala ooluu kan ibse poolisiin Finfinnee namoonni kunis miseensota abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee irraa yakka reebichaa raawwachuun kan shakkamanii to'annoo jala oolan ta'uu ibsee jira. Komishinii poolisii Finfinneetti qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo shakkamtoonni kun yakka kana hagayya bultii 2 bara 2025 kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 13 bakka addaa warshaa daawwitii jamoo jedhamutti yakka miseensota kanarraan geessisan ibsee jira. Poolisiin Finfinnee haala yakka kanaayyuu ibsu Maatuu Saalaamaa Duree fi Abbus Shigguxee miseensonni abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee wayita daldala daandii irraa to'achuuf tarkaanfii fudhatan shakkamtoonni kun kurfaa'uudhaan miseensota kabachiistota dambii kana dhagaa fi dhiitichoodhaan dhaanuun yakka kana raawwataniiru jedhee jira. Shakkamtoonni kun yakka kana raawwatanii dhokachuuf yaalanus hordoffii poolisiin taasiseen to'annoo jala ooluu fi qorannoon dabalataa irratti geggeeffamaa akka jiru darbees namoonni yakka kana keessa harka qaban kan to'annoo jala oolles to'achuudhaaf hordoffiin akka itti fufee jiru poolisiin Finfinneedhaa ibsee jira. Lagni Awwaash iluu fi sabbata Awwaas keessa dambali'ee namoota 5,000 ol buqqisee midhaan hektaara 2,400 ol mancaasee jiraachuun ibsame. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee iluu fi sabbata Awwaasitti lagni Awwaash guutee jiraattota ganda 3,500 olitti tilmaamaman buqqisuu fi midhaan hektaara 2,400 ol irra jirus mancaasuu aangawoonni himanii jiru. Obbo Taaddalaa Tasfaa bulchaan aanaa iluu sababa rooba jabaa sanbata darbe roobeen lagni Awwaash yaa'asaa cabsee ba'ee hagayyoonaa guutummaa guutuutti jiraattota ganda maayyuu buqqisu oomisha midhaan 2,400 irra ture mancaasuus ibsamee jira. Obbo Washannaa fi Nigusee bulchaan aanaa sabbata Awwaas gama isaaniitiin lagni Awwaash yaa'asaan ala ba'ee jiraattota aanaa sabbata Awwaas ganda Awwaash bal'oo abbootii warraa 240 buqqisuu ibsanii jiru. Sareen qaama saalaa taphataa duraanii Baarseloonaa ciniinte. Taphataan lammii Speen sibbana qaama saalaa isaarra sareen akka malee ciniintee hospitaala galuudhaan yaalamaa ture. Taphataan kun Giriik keessatti osoo saree isaa qabatee daandii irra deemaa jiru ciniiname. Saree isaa fi saree gara biraatu daandii irratti wal lolan addaan baasuuf yeroo yaalu gidduutti ciniiname. Taphataan kun qaama saalaa isaarra ciniinamuudhaan yaalamaa ture. Bakki ja'a qaamni isaa hodhamee fi hakiimni isa hordofaa akka jirus BBC'n gabaasee jira. Kaarles Pirees jedhama Baarseloonaa keessa taphataa ture. Barcelonaatii ba'uudhaan bara 2020 Roomaa gale. Achiin booda immoo kilaba Speen Celta Vigo kan gale taphataan kun ergisaan amma kilaba Giriik Haris Tesaloonik jedhamuuf taphata. Taphataan ganna 27 kun kilabichaaf tapha jalqabaasaa taphatee guyyaa tokkoon booda ciniiname. Kilabni isaa Haris dorgommii konfiraansii Awurooppaadhaan kilaba Aras Nakachiiva jedhamu waliin taphachuudhaan guyyaa tokko booda miidhaan kun irra ga'ee jira. Garuu tajaajila baqaqsanii yaaluu waan isa barbaachisuuf hordoffiin godhamaafii akka jiru BBC'n gabaasee jira. Ga'umsa gaarii itti deebi'uuf jecha ergisaan gara kilaba Giriik kan deeme Peres yoom akka taphatti deebi'u hin baramne. Peres akaadaamii Baarseloonaa Laamaasiyaa keessatti guddate. Garee Baarseloonaa ga'eessotaaf hiriiruudhaan taphoota 13 taphateera. Celta Vigo irraas bara darbe ergisaan kilaba Speen biraa Geetaafeef taphatee jira. Taphoota 30 irratti hiriiree taphachuudhaan galchii 3 Geetaafeef lakkoofsee jira. Gabaan roobii shaampiyoonaa kilaboota liigii tokkoffaa Oromiyaa ta'e. Taphni xumuraa shaampiyoona kilaboota liigii tokkoffaa Oromiyaa gabaa roobii fi shanoo gidduutti taphatame olaantummaa gabaa roobiitiin xumurame. Shaampiyoonaan kilaboota liigii tokkoffaa Oromiyaa bara 2017 magaalaa Yaabellootti dorgomamaa ture. Bakka bu'aa godina Qellem Wallaggaa kan ta'e gabaa roobii kan Shawaa Kaabaa shanoo gidduutti taphatame. Sa'aatiin ididee qixa xumuramuudhaan rukuttaa adda ba'iinsaa kennameen gabaan roobii galchii 8-7 shanoo injifachuudhaan yeroo jalqabaatiif shaampiyoonaa ta'ee jira.